Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha muddee 15,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu taate jalqaba irratti hangafoota oduu. Aanaa guutuu giddaatti humnoonni finxaalii faannoo uummata buqqaasaa jiraachuun himame. Itoophiyaan waggoota 7 darban keessa qofaan baalee jaha yuuniskootti galmeessiste. Labsiin itti fayyadamaa fi oomisha pilaastikaa amajjiirraa jalqabuun hojiirra oola jedhame. Ogeeyyiin naatootti makamuu ilaalchisee Yuukireen ejjennoo jijjiiruun marii nagaa waan danquu miti jedhan. Lakkoofsa leellaa Yahudoota irratti xiyyeeffachuun Awustiraaliyaatti raawwatameen namoonni ajjeefaman 15 dhaqqabe. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Aanaa guutuu giddaatti humnoonni finxaalii faannoo uummata buqqaasaa jiraachuun himame. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutuu giddaatti humnoonni finxaalii faannoo uummata buqqaasaa jiraachuun ibsameera. Dabalasa akkataan isiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutuu giddaatti humnoonni finxaalii faannoo uummata buqqaasaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni yaada isaanii kennan magaalaa Luugoo jedhamu uummanni garmalee buqqaafame gara magaalaa Ukkee jedhamutti baqataa jira jedhaniiru. Humnoonni finxaalii faannoo qabiyyee keessa socho'an hanga dhiyeenya magaalaa Naqamteetti babal'ifachuu himaniiru. Duraan dhimma rakkoo aanaalee giddaa ayyaanaa fi kiraamutu dubbatamaa jira kan jedhan jiraattonni amma garuu magaalaa Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 35 hin caalle irratti humnoonni finxaalii faannoo uummata buqqaasaa jiraachuu himanii. Aanaa guutuu giddaa magaalaa Luugoo jedhamutti haleellaa raawwatanii uummanni buqqaafame gara magaalaa Ukkeetti baqate jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa uummata dhiisee bahu jiraattonni eeranii milishootaa fi miseensota humna farra riphee lolaa Oromiyaa muraasa qofatu achi ture jechuun dubbatu. Lakkoofsa muraasa waan ta'aniif finxaaleeyyiin naannoo Amaaraatti humna dabalataa aanaalee naannoo Oromiyaa naannawa sana keessaas walitti qabamanii jigiin yaa'anii ittisuu akka hin dandeenye jiraattonni yaada isaanii OFM'f qoodaniiru. Humnoonni kun yeroo haalli itti cime huccuu isaanii jijjiiratanii meeshaa isaanii dho'isatanii jiraattota nagaa fakkaatanii jiraatu jedhu. Kana caasaa mootummaas inuma beekaa tarkaanfii jabaa irratti fudhachuu waan hin barbaanneef callisanii jechuun jiraattonni komii qaban ibsaniiru. Itoophiyaan waggoota 7 darban qofa keessatti hambaalee jaha yuuniskootti galmeessiste. Itoophiyaan waggoota 7 darban keessa hambaalee jaha yuuniskootti galmeessisuu isii Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa Eliyaas Shukur himaniiru. Bal'ina isaa akkaataan isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan waggoota 7 darban keessa qofa hambaalee jaha yuuniskootti galmeessisuu isii Daayirektarri itti aanaan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa Eliyaas Shukur himaniiru. Hambaalee waggoota 7 darban keessa yuuniskootti galmeessifaman seera sadaa hirlisee kabaja ayyaana Shawaal Iid teessuma lafaa aadaa Geediyoo bakka hambaa malkaa Qunxurree fi paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee fa'aa ta'uu obbo Eliyaas himaniiru. Tibba kana ammoo yaa'ii 20ffaa dhaabbata aadaa saayinsii fi barnoota biyyoota gamtoomanii Hindiyaa Niiw Deeliitti taa'ame irratti ayyaanni bara haaraa Walaayitaa Gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'uun galmaaheera. Bu'aawwan kunneenis Itoophiyaan xiyyeeffannoo turizimii fi hambaa irratti qabdu kan wal qabatudha. Iddoowwan hambaa kunneen hambaa addunyaa ta'anii odeeffannoon isaanii marsariitii yuuniskoo irratti hammatamuun isaanii baay'ina turistoota addunyaa irraa gara Itoophiyaa dhufan dabaluun bu'aa dinagdee ni argamsiisa. Itoophiyaan sabdaneetti biyya eenyummaa fi aadaa adda addaa qabdu waan taateef hambaaleen itti fufanii galmaa'an akka jiran hubachiisaniiru. Yaa'iin 20ffaa Koree hambaa kiliya dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii yuuniskoo irratti kan hirmaatan obbo Eliyaas Shukur FM 97.1 akka himanitti yeroo Gifaatan hambaa addunyaa ta'uun mirkanaa'e gammachuun jila Itoophiyaa itti dhaga'ame adda ta'uu ibsaniiru. Obbo Eliyaas hambaan kun sanada Koree raggaasisuuf dhiyaate irraa qulqullina waan qophaa'eef akka mirkanaa'u amantaa qaban himanii wayita sanatti yeroo ifoomu garuu Itoophiyaan hambaa dabalataa galmeessuu isiitti baay'ee akka gammadde dubbataniiru. Bakka bu'oonni biyyoota biroo galma kana keessatti argaman Itoophiyaan hambaalee dabalataa galmeessuun gammachuu isaanii ibsuu isaanis yaadataniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ibsa turizimiif kennaniin hambaa gara cireetti jijjiiruun akka barbaachisu cimsanii dubbataniiru. Gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'ee galmaa'uun isaa hambaan kun sadarkaa idil addunyaatti akka eegamu kan taasisu ta'uu akkasumas odeeffannoo waliigalaa waa'ee seenaa hambaa kana marsariitii yuuniskoo irratti akka maxxanfamu kan taasisu ta'uu obbo Eliyaas ibsaniiru. Gifaataan ulaagaalee 5 yuuniskoo kaa'ee guutuudhaan hambaa addunyaa yuuniskoo ta'uun galmaa'uun isaa ni yaadatama. Labsiin itti fayyadamaa fi oomisha pilaastikaa amajjiirraa jalqabuun hojiirra oola jedhame. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa yeroon ce'umsaa labsichaaf kenname xumuramuu isaa ibsuun amajjii 23 irraa eegalee adabbiin seeraan tumame guutummaatti hojiirra akka oolu beeksiseera. Guutuu isaa akkaataan isiniif dhiyeessina. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa yeroon ce'umsaa labsichaaf kenname xumuramuu isaa ibsuun amajjii 23 irraa eegalee adabbiin seeraan tumame guutummaatti hojiirra akka oolu beeksiseera. Labsichi pilaastikii fayyadamuu oomishuu galchuu fi gurguruu seeraan ugguruun balaa naannoo ittisuuf kan karoorfame ta'uu himame.
Oomishtoota korojoo pilaastikaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu yeroo ce'umsaa ji'oota hedduu kennamee fi seera kanaaf qophii gahaa akka taasisan hubachiifamu ibsameera. Haa ta'u malee oomishtoonni muraasni yeroon ce'umsaa gahaa akka hin taane ibsanii turanis mootummaa irraa deebii kennameen yeroon ce'umsaa amajjii 23 akka xumuramu ifatti beeksifamu gabaafame. Labsii kana jalatti qaamni korojoo pilaastikii feestaalii fayyadamuu fi qabatee argame birrii 5,000 hanga 10,000 akkasumas oomishuu galchuu fi gurguruun immoo birrii 50,000 hanga 100,000 fi hidhaa hanga waggaa 5 akka adabsiisu seerri abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaatiin tumame ni mul'isa. Abbaan taayitaa kun labsichi balaa naannoo hir'isuuf fayyaa uummataa eegsisuu fi qulqullina naannoo itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf murteessaa ta'uu isaa hubachiisuunsa kan yaadatamudha. Ogeeyyiin naatootti makamuu ilaalchisee Yukireen ejjennoo jijjiiruuf marii nagaa waan danquu miti jedhan. Yukireen hawwii gamtaa waraana naatootti makamuu dhiisuun adeemsa marii araaraa irratti dhiibbaa wayiituu akka hin qabaanne ogeeyyiin nageenyaa USA himaniiru. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Yukireen hawwii gamtaa waraana naatootti makamuu dhiisuun adeemsa marii araaraa irratti dhiibbaa wayiituu akka hin qabaanne ogeeyyiin nageenyaa USA himani. Ogeeyyiin nageenyaa USA lama Yukireen karoora gamtaa naatoo lixuu dhiistus adeemsa marii araaraa irratti waan jijjiiru waan qabaatu miti jedhani. Dilbata kaleessaa pirezidaantii Yukireen Volodymyr Zelensky marii dhimma araaraa Yukireen fi Raashiyaa irratti ergamtoota addaa USA waliin tolchan irratti Yukireen hawwii miseensummaa gamtaa naatoo qabdu akka dhiisuu dandeessu akeekani. Zelensky'n wabiin nageenyaa USA Awurooppaa fi kaan irraa Yukreeniif kennamu karoora naatoo seenuu Yukireen yaadde waan bakka bu'uu fi danda'u akka ta'e eeraniiru. Daayirektara qorannoo ittisaa fi imaammata alaa Inistituutii naatoo kan ta'an Justin Logan kun jijjiirama wayituu waan fiduu miti carraaqqii sababa dhiyeeffachuuti jedhu. Waan maraafuu miseensummaan naatoo Yukireen yaaddu yeroo dheeraa keessatti illee waan dhugoomaa jiru miti jedhu Logan fi Andrew Michaan Piroofeesarri dhimmoota qo'annoo Tarsiimawaa Yuunivarsiitii Filooriidaa. Michaan waa'een Yukireen naatoo seenuu fi seenuu dhiisuun ammatti dubbii hiika qabu mitis jedhu. Logan ammoo karaawwan ittiin biyyoonni nageenya Yukireen mirkaneessan kan biroo ni jira jedhaniiru. Logan Ameerikaan deeggarsa meeshaa waraanaa gochuu fi Raashiyaa qoqqobbii kaa'uu akka tooftaa wabii nageenya Yukireenitti kaasu. Gorsaa imaammata alaa bulchiinsa pirezidaantii Obaamaa kan turan Biriit Biriyuun garuu yaadni kun waan hiika qabuu fi bu'uura qabeessa jedhu. Kun hawwii nagaadhaaf Yukireen qabduuf agarsiiftuu tokko ta'uu danda'a kan jedhan namni kun Zelensky'n karoora nageenyaa jabaa uummata Yukreeniif seene dhiisuu isaatiin Zelensky'n garuu maal argate jechuun gaafatu. Biriit Biriyuun Yukireen waadaa Tiraampiin salphumatti akka hin gogoofamnes wanni gochaan deeggarame jiraachuu mirkaneeffachuu akka qabdu hubachiisu. Lakkoofsa leellaa Yahudoota irratti xiyyeeffachuun Awustiraaliyaatti raawwatameen namoonni ajjeefaman 15 dhaqqabe. Ministeerri muummee Israa'el Netanyahuun muummee ministeera Awustiraaliyaa farra Yahudotaa kakaasuudhaan himatanii guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Awustiraaliyaa boondi biichitti taleellaa abbaa fi ilma ayyaana Yahudotaa irratti xiyyeeffachuun raawwataniin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 15 dhaqqabuu poolisiin Niw Saawuz Weels beeksise. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa mucaan durbaa umriin isii waggaa 10 taate keessatti kan argamtu yoo taatu walumaa galatti umriin isaanii 10 hanga 87 jidduu jira. Poolisiin gocha shororkeessummaadha jedhe kana wayita jalqabbii ayyaana Hanukkaa irratti raawwatamu ibse. Hanukkaan ayyaana Yahudotaa guyyaa 8 kabajamuudha. Haleellaa kana kan raawwatan keessaa namni umriin isaanii waggaa 50 abbaayyoo ajjeefamu kan lammaffaa umriin isaa waggaa 24 ta'e ilmi madaa'ii haala yaaddessaa keessa hospitaalatti argama. Ga'eessi waggaa 50 kun miseensa kilabii qawwee yoo ta'u hayyama qawwee hidhachuu akka qabu poolisiin ibseera. Gama biraatiin ministeerri muummee Israa'el Netanyahuun muummicha ministeera Awustiraaliyaa farra Yahudotaa kakaasuudhaan himatanii. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun muummicha ministeera Awustiraaliyaa Antoonii Albaanis ejjennoo fi yaada waraana Yerusaalem keessatti Hamaas irratti gaggeeffamaa jiru irratti kennaniin farra Yahudotaa akka guddatu godhaa jiran jechuun himataniiru. Himannaan kun kan dhiyaate wayita waldhabdeen Awustiraaliyaa keessatti hawaasa Israa'el deeggaranii fi Falastiin deeggaran jidduutti dabalaa dhufetti. Netanyahuun ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Awustiraaliyaa nageenya Israa'eliif kutannoo kan qabu yoo ta'u ibsii fi imaammanni Albaanis biyyattii keessatti miira farra seemii fi jibbiinsa kan babal'isan ta'aniiru jedhani. Mootummaan Awustiraaliyaa akka jedhetti Albaanos yeroo mara haasaa fi gocha jibbiinsaa bifa kamiinuu farra Yahudotaa fi jibba Islaamaa dabalate ni morma jedheera. Mootummaan deebii kenneen Awustiraaliyaan yeroo hunda waldhabdee Gaazaa irratti ejjennoo madaalawaa qabaachuu fi lubbuu siviilii gamalachuutiin akka eegamu waamicha gochuu itti fufti jedheera. Waldhabdeen dippiloomaasii kun kan uumame wayita waldhabdeen Israa'elii fi Hamaas jidduutti Gaazaa keessatti mul'atu sadarkaa olaanaa irra ga'etti yoo ta'u magaalonni gurguddoon Awustiraaliyaa hiriira mormitootaa fi deeggartoota waraana kanaa walitti fiduun raafamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.